Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan ABC Medical A5 TV waliin ta'uudhaan qophii waa'ee fayyaa keenyaa qopheessinee isiniif dhiyeessina. Egaan daawwattoota keenya turtiin keenya har'aa waa'ee dhala dhabuu irratti xiyyeeffata. Dr Muluu Mullataa wajjin jira. Dr Muluu Mullataa specialistii Gadameessaa fi Ulfaa akkasumas immoo sub specialistii Urogynii fi Fistulaati. Isaan wajjin turtii godhaa. Mee Dr egaa gara specialistii keetitti deebina. Namoonni baay'een karaa keessaa nu gaafataa jiru social media keenya irratti. Akkasumas immoo yookoo irratti bilbilanii waa'ee dhala dhabuudha gaaffii garaagaraa ni gaafatu. Dhala dhabuu yookaan infertility kan isin jettan irratti xiyyeeffannaa. Mee dhala argachuudhaaf yookaan immoo akkaataa uumama pregnancy jalqabaa haa dubbannu. Egaa uumamaan dhalaa jechuun pregnancy kan uumamuu danda'u innaa hanqaaquun dubartii ovaarii keessaa sirreetti cimee achi keessaa bahee karaa sirriirra galee fallopian tube waan jennu sana keessa tubboo gadameessaa keessa deemee kan biraa immoo sanyiin dhiiraa sirrumatti bahee egaa wanta akkaataa waan baay'ee jira wanti itti qunnamuu achi keessatti wanti isa dhowuu danda'u garuu lixee gadameessa dubartii keessa darbee tubboo fallopian tube sana keessa dhufee hanqaaquu dubartii sana wajjin wal argu fertilization wanti jedhamu tubboo sana keessatti uumama. Achi wanti fertilized eegin suni deemee dhufee gadameessa dubartii keessa lixee girgiddaa gadameessaa sana irratti innaa dhaqee maxxanu ulfi uumame kan jennu yoo innas piroosesiin isaa dheeraadha. Wanti baay'een jidduu sanatti uumamuu danda'a. Wanti ulfa sana uumamaa sana dhoowwuu danda'u garuu piroosesii kana keessa nagaa ta'ee waan hundumtuu fayyaa ta'ee sanyiin lamaan sun wal argatee fertilizationiin uumamee tubboo sana keessatti achi deemee innaa gadameessa dubartii girgiddaa sana irratti maxxanfamu ulfi uumamee jenna jechuudha. Asirraas argamaa jira soo hanqaaquun asii dhuftee spermiin achi dhufee asitti wal quunnamanii achi booddee gara gadameessaa dhaqee taa'a jechuudha. So ulfi yeroo sana ulfa achi jalqaba. Ulfa jennee waamuu dandeenya yeroo sana kaasee jechuudha. Meegaa kun piroosesiitti ulfi uumamuudha. Namoonni baay'een ulfaa'uu dadhabuu parsantaan hammi ta'e. So infertility yookaan immoo namoonni kaappiliin lama abbaa manaa fi haadha manaan lama dhala dhabanii gaafa ittiin jennu yeroo kami hammam eeganiiti dhala dhaban ittiin jenna namni tokko. Egaa kaappiliin suni dhiirrii fi dubartittiin waggaa tokkoof jechuun ji'a 12 otoo walirraan kutin ji'a 12 sana walquunnamtii saalaa godhanii keessattuu yeroo ulfi kun uumamuu danda'u sana yaadanii takka namni hojjaa fiildii deemuu danda'u yeroo sana wanni gochuu dadhabuu danda'a. Garuu ji'a 12 wajjin taa'anii regularly quunnamtii godhanii yoo ulfi sun dhufuu dadhabe jarri kun mucaa godhachuu dadhabaniiru rakkoon jira jennee yaaduu dandeenya. Maalinni jiini 12 kan jedhamuu fi ji'a 12 hundumaaf dubartiin sunis hanqaaqumshii qophaa'ee dhaqaa miti. Otuma rakkoon qabaatinu ji'a 12 walitti aansee dubartiin tokko inqulaalii cimsitee
qopheessuu hin dandeessu. Like ji'a 7 yookiin ji'a 8 qopheessuu dandeessi. Wanni baay'eetu jira. Kanaafuu ji'a 12 eeganii malee namatti ji'a 8 kunoo amma wanni wajjin jiraannaa wanni jenneeti garuu ulfaa hin dandeenye jedhanii warri jarjartiidhaan dhufanis hin jiru. Garuu yoo umriin isaanii daa'ima taatan jiini 12 baay'ee barbaachisaadha. Barbaachisaadha jechuudha. Keessumaa immoo waan ulfa dhowwuu fayyadamuu hin qaban jechuudha yeroo kanatti family planningii kan ittiin jennu yookaan karoora maatii hin fayyadamne ta'uu qabu jechuudha ji'a 12 darbe kana keessatti. Inni sirrii inni dirqama. Fudhatanii asiin akka rufin hin uumame dhowwaa asiin immoo ulfa barbaadu jechuun hin danda'amu. Meegaa umurii irrattis immoo wanti kun akkuma tammannuun jettee dipendi gochuu danda'anna. Namoonni umuriin isaanii ol ka'aa ta'e keessumaa dubartoonni umuriin 35 ol ta'e immoo hammam eeguu qabu? Waggaa tokko eeguu qabu moo waggaa irratti dabalata qabu isaan? Amma yoom ogeessa laalanii tol wanti kuni laalamuu qaba jedhanii dhufu kan jedhu innaa laallu kuni warra daa'imaaf warra waggaan umriin isaanii 35 gadi. Keessattuu warra dubartootaaf innaa mid 35 akka innaa geesse wanni kee gadi bu'aa dhufa. Hanqaaquun innaa dhalannuyyii amma ta'e safaramee qicamee nuu kennama. Jajaan yoo itti maayin baanu taate yoo itti ulfoofnu taate luuzii gochaa deemna. Kanaafuu hin fixxa. Warri kontiraaseeptiivii fudhatan amma hin barbaannu jedhaniitoo akka karoora maatii fudhatanii hanqaaquun suni akka achi guddattee baatee akka hin banne godhani akkuma nama baankii keessatti qusatuuti. Garuu warri yookiin hin heerumne yookiin hiriyaa hin qabne waan tokko waa'ee isaa yaada hin qabne otoo hin beekin wannicha hanqaaqicha balleessaa innaa waggaa 35 ol gaafa ta'u fixaa deemta. Kanaaf miti waggaa 45 isaa ol gaafa ta'anii menopoozii yookaan immoo laguun kan dhaabatu sababii hanqaaquun sun dhumuuf. Innaa 37 ol innaa ta'u baay'ee gadi deemaa jira, gadi bu'aa jira. Kanaafuu warri 35 mid 30 warri jiraatu ji'a ja'a eeganii yoo ji'a ja'atti ulfaa'uu baatan ogeessa bira dhaqanii ilaalamuun isaa irra jira. Warri waggaa 40 olitti immoo reefu wanni jireenya keessa galanii mucaa godhachuudhaaf yaalan immoo battalumsana dhaqanii ilaalamuu qabu. Yeroo fixuyyuu namarra hin jiru. Baay'ee galatoomi dooktar. Egaa biyya keenya keessatti yookaan immoo barannoo uummata keenyaa keessatti rakkoon dhala dhabuudha yeroo baay'ee dubartii irra qofatti yeroon hidhamee jiru jira. Rakkoo dhala dhabuu yookaan infertility kan fidu maal fa'i mee isaaniin ilaallu yeroo baay'ee argiteetta yoo ta'e dhala gaafa dhabanii infertile gaafa ta'anii isheetu dhala dhabee jedhanii lola irratti kaasu maatiin abbaa manaallee yeroonni ishee irratti ka'u wanta baay'ee jira uummata keenya keessa quba qabda jedheen yaada kana. Rakkoon dhala dhabuu maaltu fidame isa ilaallu sirriitti. Warri amma qorannoo hojjetanii waa'ee infertility kana irratti ilaalanii maayin statistiksiin amma jiru waluun qixxee dubartittiinis abbaan manaashees amma nama 100 fudhatte harki 33 rakkoon kan dhiiraati 33 sun immoo kan dubartiiti warri hafe immoo Aizer lachuurra jira yookaan immoo sirumayyuu hin beekamu. Kanaafuu wanti dubartittiitu ishee rakkoo qaba dhiiratu rakkoo qaba wanti jiru jennu hin jiru.
Garuu wanni tokko keessatti faamilii tokko keessatti namni tokko rakkoo qabaachuu danda'a, namni tokko fayyaa ta'uu danda'a. Yaa bal'inaan innaa ilaaltu garuu akkaataan isaa akkas miti. Walum qixa rakkoon isaa istaatistiksiin kan agarsiisu. Rakkoo ta'uu kan danda'u piroosesii isaa akkuma agarretti dheeraadha. Dubartii tokko irrattis rakkoon ishii waan bal'aa waan rakkoo bakka tokkotti rakkoon karaadhumallee hanqaaquun kun deemtu bakka tokkotti cufame yoo ta'aate wanniin sun sanyiinsa wal bira ga'uu hin danda'u. Kanaafuu yoo dubartiin sun hanqaaquun cimee mucaa ta'uu danda'u ji'atti baay'ee xiqqootu baha yookiin tokko yookiin lamaa sadi kana caalan bahu. Maaturii godhee hanqaaquchi qophaa'u suni yoo qophaa'uu dadhabe yoo hanqina qabaate yoo achi bahee immoo ji'a ja'aan bahuus yoo dadhabe ovuleshiniin yoo jiraachuu baate wanta kana fidu dhibee rakkoo baay'ee jira. Achi bahee immoo yoo wanniin sun cufaa ta'aate tubboo sana keessa bakka tokkotti cufame ta'aate kanan darbu jechaadha hanqaaquchi. Egaa yookiin tokko yoo asii hanqaaquchi sirriitti uumamee bahuu yoo dadhabe aayizar yookiin injiruu sirumayyuu hin uumamu injiruu hanqina qaba yookiin immoo otum jiraatu guddatee maaturii ta'ee as keessaa bahuu reegulaarlii bahuun hin jiru waan dhibee baay'eetu kanas fiduu danda'a yookiin hormoonii rakkina yoo jiraates wanti baay'een kana fiduu danda'a. As keessaa immoo bahee kana keessa naa deemu immoo bakka tokkottis karaa irratti cufamuu danda'a. Yookiin immoo waa'ee kan dubartii taasisaa jirra amma. Dubartiin sun immoo yookiin eeguma immoo ispermichi sanyiin dhiiraa sunis dhufee walqunnamtiin ta'ee fertilaayizidii ta'eetu yoo dhufee asirrattis immoo maxxanuudhaaf yoo rakkoo qabaate istiraakchariinumti gadameessa kana yookiin xannacha yoo qabaate yookiin as keessa immoo skaarii wanni wayii qabaate madaan wayii kanaan dura jira yoo ta'e maxxanuus rakkate wanti fertilaayizidii ta'e suni dhiiga ta'eetu bahuu danda'a. Yookiin immoo yoo dubartiin suni asii gadameessa afaan gadameessaa wanti jennu tokko hin jira. Balbala gadameessaati. Balbala gadameessaa suni yoo ispermii kana immoo dabarsuu dadhabe achittis yoo dhibeen tokko wanti ispermii sana attaakii godhus jiraate achitti achumatti maxxansee qabees ispermii sana dabarsuu dhoowwuu danda'a. Innis yoo achitti rakkoo qabaate wanta akkasiis fiduu danda'a jechaadha. Dubartoonni daa'imummaadhaan appendicitis appendixii warri baafatanii jechuudha. Baafatanii infekshiniin waa tokko asitti yoo jiraate infekshinii madaa wayiin uumee yoo jiraates maayishiin tubboon kun sosochootee akka hanqaaquun sun keessa konkolaatee darbu gochuu dhoowwuu danda'a. TBs dabalatee TBnis waan biraatiifis warri sarjarii ta'ee opereeshiniidhaan rakkoo wayii garaa keessatti daa'imummaanis godhatee yoo ta'aate asitti madaan sunis kana kotteessee qabee akka warraaqeetoo hanqaaquu sana as keessan dabarsine dhoowwuu danda'a. Hormoononis ovulation irratti kana fiduu danda'a. Wanta baay'eetu karaa dubartittis ta'uu danda'a. Kuni kan waa'ee dubartiiti. Kan dhiiraa immoo yoo laallus innis rakkoo egaa qunnamtiin saalaa gochuunumtuu rakkoo ta'uu danda'a. Ogeessichi sun nama jalqabannaa wajjin haasa'u kana adda baasee akkamitti
rakkoo naannoo sana yoo jiraate amma how often qunnamtiin sun kan wanni jechuu danda'u. Torbanitti guyyaa meeqa gootanii waan yeroo ovulationiin sunis ta'u mid cycle sanattis immoo yeroo baay'ee wajjin jiraatanii qunnamtii sana gochuus akkaataa isaanis barachuun irra jira. Dhibee adda addaatis rakkoo dhiiraa uumuu danda'a. Warra dhibee infekshinii qaban, dhibee sukkaaraa qaban kun rakkoo fiduu. Akkuma kan dubartii sanas immoo akkaraan sanyiin dhiiraa sun darbu cufamuus danda'a. Sanyiin sun seemanii sana keessaa dhabamuus danda'a. Seemanii sana sitti naquusaa yaala malee sanyiin sun keessa jiraatee fi fayyaa ta'uusaa hin beekamu. Amma minni immoo immiileensa ta'uu qaba. Yoo xinnoo ta'aatee wanni isaa immoo qaamni isaa structurein isaas fayyaa ta'uu qaba. Kan ispermii sana jechuudha. Exactly. Isa duwwaa ta'uu hin ta'in immoo kan karaa kutee deemus ta'uu qaba. Achumatti kan kirkiru hixiratu jira, kan karaa kutuu hin dandeenye jira. Inni yoomiyyuu as ga'uu hin danda'u. Egaa wanta sadii wanti asitti waa'ee sanyii dhiiraa kanarratti wanti baay'ee barbaachisaa ta'u baay'ina isaati. Lammaffaa immoo huumaa isaati, structure isaa. Tokko tokko mataan qabu, tokko tokko eegeen qabu, eegeen sun deemuudhaaf baay'ee. Sadaffaan deemuu danda'uu isaati. Motility amma guyyaa 6 lubbuun jiraachuu danda'a hanqaaqxii barbaadutti jedhama. Guyyaa 6tti booda garuu lubbuudhaan du'a. Garuu amma guyyaa 6 deemeetu achi gaheetu barbaaduutu irra jira. Kana yoonni gaa kun hundumtuu nagaa ta'ee achi gahee tubboo sana keessatti hanqaaquu sana bira gahaa yoo ta'aate ulfumamuu danda'a. Garuu kunis gaa rakkoodha jechaadha. Amma wanti innaa jennu xinnaachuu danda'a. Yoo xinnaate wanniin sunis chaansiin ulfeessuu sunis gadi xiqqata. Siruma immoo dhabamuus hin danda'a. Ispermiidhuma namni hin qabne sinuma jira. Sanyii dhiiraa namni hin qabne jiraachuu danda'a jechuudha. Jiraachuu danda'a. Sana keessatti siruma wanti uumamee barbaadamee argamu dhabamuu danda'a. Jiraatus immoo karaan sun yoo itti cufame immoo achi bahee wanni sana keessas galee immoo hojiirra oolus dadhabbii qaba. Rakkoo baay'eetu karaa dhiiraas jiraachuu mala. Egaa kana hundumaarra darbee karaa lachuu nagaa yoo jiraate sanyiin lamaan sun wal ga'uu danda'e achi booda immoo achitti dhaqeetoo maxxanoo jira danda'ee fi isa boodas piroosesiin sun mucaa guddisiin osoo fayyaa ta'aate namni mucaa godhatee ulfaa'ee da'uu danda'a jechaadha.